Silaa obboleessota akka mootummaan biyya alaatti qaba inni kun mootummaa kanniif anaa waasidhaa kanniif. du'aayi goonee bar wallahi mana barakaa mana quufaa inni jirra of keessattu bareedduudha baay'isawwee. Guys, wal gargaara. Guys, tap godhaa hundi keessanuu. Museenaa ni kutteessa? Haati seenaa ni kuttee? Wal gargaara. Wini kiyana ambisa family. Koi ini bantanis bicara. Lili tak akan nama. Lili tak kana. Waros. Silaa obboleessota akka mootummaan biyya alaatti qaba inni kun mootummaa kanniif anaa waasidhaa kanniif. du'aayi goonee bar wallahi mana barakaa mana quufaa inni jirra of keessattu bareedduudha baay'isawwee. Guys, wal gargaara. Guys, tap godhaa hundi keessanuu. Museenaa ni kutteessa? Haati seenaa ni kuttee? Wal gargaara. Wini kiyana ambisa family. Koi ini bantanis bicara. Lili tak akan nama. Lili tak kana. Waros. Maqaa baasaa jirra. Rayyaan. Rayyaan. Mucaa habuu kayyaat Rayyaan. Bilaal. Museenaa maqaa baasaa jirraa bar laayii irratti. Baasa. Jechaa jirraarra. Ani garuu Imraaniin jedheen. Imraan? Warri Imraan jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Andammoo Ramadaan. Imraan Ramadaan. Ishi. Imraaniif Ramadaan keessaa. Tokko barreessan. Namni tokko lakkoofsa Imraan biriidha garuu bara amma namni jalaan fokkisu migizee yaame booda. Imraan hin fokkotu. Imraan Anas. Maakiyyee Fatiyaan qabamtee dhugaadhaayi. What? Qowwaan qaba wallahi. Eessaa fiddeeti dubbii sana? Eessaa fiddee ati bareeddu? Maakiyyee Fatiyaan qabamtee dhugaadhaayi. What? Qowwaan qaba wallahi. Eessaa fiddeeti dubbii sana? Eessaa fiddee ati bareeddu? Amma bakka dhugaa jirra. Ati gaaffii jaalalaa na gaafatte moo nan gaafanne? Nan gaafanne? Qallo meelaa. Elaa gaafa na xuxxanii diddanii akkasittan guyyaa eeggadhe jechuudha. Dhugaadhaan ummata amansiisa. An sobaanii miti kanan ummata amansiisu. Akkasin naan jettan yookiin okay.
Gaafanne itti nuti qaba. Dhugaasitti fakkaate malee piraankiidha. Sagalee baasuu taanaan anis kunoo Okay, sagalee dhaggeeffadhu qaba. Pirankii taanaan immoo dhaggeeffadhu qaba. Wayyaa. Pirankiin Ustaaz Hamzaatti bilbilanii No, situ Ustaaz. nuti qabadhaa tokko daraaran dubbadhaa gaa. Hayyoon dubbachuu barbaanne akkan dubbadhu sinna godhe. Dubban ani sodaatu kun qabu barra. Warra biyyaa baani sodaatu kun qabu barra. Kodaan qabdu tokkoffaa gaaffii jaalala kana gaafate dhaggeeffadhaa ijoollee. Nuti qabadhaa. Tokkoffaa gaaffii jaalala kana gaafate hayyoodhuma. An dubbachuu barbaanne. Isiitu ofitti hidhatu gadi ta'eef. Dinaa maaliif diddire? Tokkoffaa gaaffii jaalalaa kan gaafate si'i. Lammaffaa mana hojii keetii dhufeen jira. Qaba beellamaa hoggaa darbee irratti duriin dheengada sii kaffale 75 godheetti dabalee sii kaffale suni mubaarik naan jette. Leenca sii bitanaan hin jenne. Arri duniyaadhaa boraa kiraadha. An soban beeku. Kottu naan jette. Birrii biyyatti nama naa galchuu beektaa jennaan anu nan galchaan siin jedhe. Kottoo fuudhii naan jette nan dhufe. Dirhama 1,500 lakkoofteetti kan ta'e. Kaawuntis kan ergaa naan jette ishiin jedhe. Rabbi nuuf fadhiisu. Dhaabannee wal ammanneerra walittis jennee wamoo deemu lafa anni naasaamini haa ta'u. Wal biraa deemnee ayyuu. Ergan deemee wanta taasifte hundi isaa na bira jira. An takkaa ofamanii hin beeku. Takkaa sin jira. Waasitti immoo kan biraatii barnoota ta'u. Rafee iyyuu nan kaanse yoon takkaa umurii koo amma rafuun sodaataan rafaan waan hangalama ka'umse. Geessee an nama akkanaaf jireenya koorratti akkan asirraa iyyuu namni miskinummaa addii kana du'atti dabarsee na kennu. Intinaan jedhu maaliif ilmi namaa rasuula rabbii iyyuu marzii nyaachise namni. Ilmi namaa rasuula rabbii ergamaa rabbii alayhi salaatu salaam summii nyaachifte ilmi namaa. Kanaaf badaan of eeggadhaan bada namarra rabbi naa eegusaaf immoo. Garuu namni maal naan jedhu mubee of eegi minaamin naan jedhamu. Namni akka kooti of eeggatu duniyaa garra hin jiru. Badaan of eeggadhaan waa koos jennaan. Maali jedhee amma barutti dhalichiisu. Walumaa galatti ayyuu koo.